nagaan nu ga'e Wallah firri namni wawwame nyaatee dhugee gammadee bashaadee Hoogganaa damee bulchiinsa fi loojistiikii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa kabajamoo gargaaraa Koomishinara Mohamed Ahmed kabajamoo obbo Ashannaafi Ajjamaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa godina Shawaa Bahaa bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa kabajamoo obbo Ababbuu Waaqoo kabajamoo obbo Wandoosan Doonii pirezidaantii mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa Daayirktara Koominikeeshinii fi Miidiyaa kabajamoo Kumaandar Haayiluu Fiqaaduu kabajamoo Inspektara olaanaa Sultaan Abbaa Bulguu Daayirktara qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa kabajamtoota qondaaltota olaanoo Koomishinii Poolisii Oromiyaa kabajamtoota abbootii gadaa haadha siinqee miseensota poolisii akkasumas waamichi isinii godhame magaalaa Moojoo naannawaa isheerraa asitti argamtan hundumti keessanuu baga bacaqii gannaarraa booqaa birraatti ceetan baga nagaan dhuftan baga guyyaa har'aa geessan anaa dhufuu sinin jennee jirra baga geessan baga walumaan geenye baga ayyaana bara haaraa kan bara 2015tiin isinin gahee isinin jenna egaan guyyaa ayyaanaati tabachuu dhiichisuun hin danda'ama sababni isaa baandiin gaachana poolisii Oromiyaa akkuma yeroo hunda weellistoota isin haalaan jaalatan akkasumas shubbistoota godinaalee Oromiyaa hundayyuu kafaltii tokko malee isin imalchiisee isin mul'isu ijoollee qaxalee televiziyoona gubbaatti agartan dhangaan baandii gaachana poolisii Oromiyaa guutuudha garuu isinirraa haamileedha qofa kan nuti barbaannu akkaataadhuma aadaa Oromootiin sagantaa keenya eebba maanguddooti jaarsolii biyyaatiin kan nuti jalqabnu Ile bimnaanoo falchaa kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu lololoo goggogdee nu haa yaasu dubbii nama balaatii nu haa baasu hatticha haadha yaa qabu dhukkuba qilee nurraa haa qabu diinticha afrii nurraa haa qabu barri bara nagaa nu haa ta'u wal bira oolchee nu haa bulchu afaan walii nu haa beeksisu jaalala walii nu haa kennu rabbi ammallee qilleensa baarii dhufu kana nutti haa urgeechu bacaqii kanaa baanee immoo an dhufu kana nagaan ifa nagaatiin wal nu haa agarsiisu gadaan rooba nagaa waaqni roobaa nagaa gadaan kuufaa gabbina foollee rabni qara korma gateettiin gooba kana wallaale rabbi taa guutu kana nanqise rabbi taa guutu Hayyee waaqa uumamaa waaqa jechaan kan hundaati lafa jechaan kan hundaati waan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu soree nu haa roobu rooba lafaan nu haa ga'u kunoo poolisii amma akkaataa asitti argamee yaada ofii ibsatan kana baga rabbi asiin gahe baga rabbi isaan asiin jiraachise handu illee biyyee galabaa haa godhu hanjurullee waan immoo babal'ina akkaatti misooma bal'isan kana waan nama galmaan ga'u rabbi isaanii yaa jedhu wal biratti haa jiraatan walii haa galan alaa haa galan akka nu jenne rabbi haa jedhu waaqayyo nu biratti mul'atee waatee yaada isaanii itti haa guutuuf biyya teenya misooma dhugaa nu haa godhu xiqqaan nu haa guddatu dhabaan nu haa argatu waan akkanatti biratti mul'atee jecha keenya kana walitti nu fuudhee galmaan nu haa ga'u michillee gateettiin gooba afaan tiroofu. Nagaan bullee nagaan nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu daafii sababii nu haa baasu barri kun bara nagaa nu haa ta'u kunooti poolisiin keenya oduma nu eegummu jaalate walitti nu qabe hamaa nurraa qabu tola nutti haa qabu jaalala walii nu haa kennu jaalala keenya jaalala kanniisaa nu haa godhu walii galtee nu haa kennu walii galee nu haa tolu gadaatti nu haa bulchu gadadoo nu haa lagu dhibaman nu haa fayyu barri bara nagaa nu haa ta'u laafaa nagaa rooba nagaa nu haa roobu gadaan roobaa nagaa bitti qufaa gabbina. nagaan nu ga'e Wallah firri namni wawwame nyaatee dhugee gammadee bashaadee kan mana keessan teessanii karaa raadiyoon dhageeffachaa karaa televiziyoonii immoo nu daawwachaa jirtan kun ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee wajjin ta'uudhaan qophii isinii qophaa'eera. Maarree akkuma duratti kaasnee baandiin gaachana poolisii Oromiyaa weellistoota kan akka Jiituu Daanyee
Nasraa Yusuf qabateeti kan inni jiru itti aansuutiin egaa barri haaraa yoo dhufu yeroo hedduu sirbii hin dagatamne tokko jira keessaa baadiyyaa keessatti abaabilee ati garuu abaabilee miti goobees umaayyuu deemtee waan beektu fakkaattu jalqabdeemo jiituu daanya fi nasraan waliin ta'uudhaan habaabileen jedhanii isaan kara waltajjiitti affeerraa boodarraa isinitti deebina turtii gaarii isiniif haa ta'u. Barri barana bara jalala sinifaa ta'u bara kuufaa sinifaa ta'u egaa aadaa keenya guddisneettanii akkuma bareedanii dhuftanitti rabbi wal bira oolchee sinaa bulchu jiraadhaa guddadhaa wal biraa bareedaa wal biraa sinin dhabin annun beekne waaqayyoon itti haa guutu.
waggaa haaraan nutis gammadee mee sirbaan dabala sirbaa kabadda gammachuu keenya barri haarawaa kana wiikeenya qaamee nu dhuftee nufi waggaa haaraan nutis gammadee mee sirbaan dabala 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 Kanis bari ega agarren solgenya ababo durgofte bra bari dalagenya dukanis bari